beetami akka keetii sangaa akka nuti hin deebine nama lama moomu anaafinni akka siif asli waliin moomtanitti anaafinnis waliin moomu waan hin barbaanne maal qopheesta. Soddaan nu jalaa mo'amuu hin qabu. Maanuu beeskisaa fi Ramadaana keessa jalaa bu'ee. Bakka yoo illee guyyaanan jijjiira jedhes akka nama sodaatee hin ta'uu jedheeti. Saniifuu hundi kan keessanuu beeskisaa fi ibsaan Oromoon sodaatu dheeti bakka dhufaara waan ta'eef yellaasisiina walla beeskisaa fi ibsaan moomnaan tiktaakii kiyya cufadheen badaan miidiyaa kanarraa. Seenaa keessatti ani moomee beekure moonee beena akka kiyyatti moonee beena so tiktokii qabadhee ni badaa miti ni badaan sinigalee laa itti qophaa'uu qabdani malee itti qophaa'amuu qaba malee tamni hin mo'amu inshaallah. Akka keetii nama 40 walitti qabnee 50 walitti qabnee yoo yaa mucaan jabaadha baay'isoo mucaan hedduu jabaadha. Amma barree hundi isaanii jabaatanii jiran akka duraanii miti giftaroonni Oromoo badanii jiranii. Jarri ammoo gumaan irraa bahachuuf ofumaaf dhufanii nu gaggaafatu. Nuti ammoo jalaa diduu hin barbaannu. Ibsisneellee mo'atamus hin barbaannu bakka faamilii guutuu mo'atamuu qabu. Shaan mirgaan galuu qaba. Kulaalitiin namni shatu argu shugoo. Bakka seenaa galmeessi. Kulaalitii fayyan gurguraanchi maal jechuun seenaa kiyya keessatti waan hin jirreef seenaa isatti keessatti illee moomee galeen dhaga'uun barbaannuti. Dhaga'u isin danda'a keessa moomtan. Indee kaalee kiyyan gurguraa asmuustan sharrayyaan dhaqee. Erga mo'amee booda intinii ta'urra inshaallah. Sigisagi jettee diriin bootti bara gillee gadi baasan gara warra jaarsaa gaggeessan amaluma keessan hin barbaannu hin barbaannan jettaniis bulguuwwan. Maal godhettaarree maakiidhaan ati amma? Ani soddaan osoo birriin fixanne kaayiroo dhufuu qaba Ramadaana kana asitti. Birriin isaa waan dhumuu miti. Doktorri gabbara nyaatuu qabanii. Gabaalee ka'e dhufee Finfinnee ga'e Finfinnee irraa ka'e Harargee ga'e Masrii irraa Faransaa ga'e kana hunda akka nama itti bakka maalisaa? Buusaa jedhama maqaa kan keenya maali? Wamteerree jechuun nurri wayii irraa mul'atu makiin egaa wannoo jette kam hin tolle meelaa. Egaa maashaallah irraa jedhiree manuma keessaa jalqaba maashaallah. Akkanuma bar dubartiin. Maashaallah. Jaarratte nu raggootaan. Mushurraadha. Ajaa'iba. Jechuun jala bultiin illee nama bareechaa beektee makkoosh. Dildila bakka akkasi. Na birrii mucaan birrii dhumuun qabu kanaafuyyuu sodaatiin haa Wallahi maara isin ummanni miidiyaa ani bari hayyee ummanni miidiyaa rakkatanaa jennu ka ummata miidiyaa osoo na dhibuu keessan na dhibuu amma faa keessan faa na dhukkubsuu deemaa. Hi. How are you? Hi. Hi, Ashley. How are you? Now China. Huh? Hi. Namitti hin maraate jaartii wajjin jira. This is my wife. Why you are Asli? My wife is angry. My wife, kalam ziyada ma yinfa angry. Ti majnun ma fi mok. Siree akkasitti jedhini maal goota? Man, welcome. Akka ati booda natti kaaturbeetu warisi. Fayyaalattiin ganda tanqalaqqalti homa kophaa jirru seeti. Hi. And bultiin adii gurufte shayxaantiin hin gaata gaafa yuunivarsiitiitu. Alhamdulillah gaafa singili turre. Waan Museen as bira jirtuuf malee silaa kana dubbistaani. Si beekaa dhisa haa hundinuu ni beeka. Ay taamaanyidha inni lamistee taamaanyidha. በጣም ታማኝ ናት። እንቤት ያደርት የእንቤት እኔ ለምስቴ ታማኝ ነኝ። በደንብ ማንም ፍርድ እንድትና እንቤት ካኔ ዲራ አስረቲ ጣላ ወጂን ይሄ የተፉል አገርሲቱ ምት ኮስታራ ቆፍጣናዳ በጣም ከፊም ይደሙ Haya.
akkanuma gizaatiin jiru gaaztirra yoo seena yoo natti ergatan ani makii waa ilmooti taate qofa haati faaxalee obboleettii jara lamaan wajji malee nama biraatitti fagagi jedhu kostoon itti jira akkanumatti lolaan jaartii qabaa maraattu dhadee akkuma ammaa kanatti lolaan. Maaliif sababnoo? Laanchi taammayi lama hoonnu. Ana taammayi nama wal arrabsuu qabdaare. Akka fi harkaan an fudhanneef barri shakkisiise. Ajaa'iba akka bareeda sirrii jirta jabaadhu. Goobazii barate. Wayi haayilaandii bishaanii taate kan namni si fudhatu. Dhiirti fudhatamtu bar dhiiruma haayilaandii bishaanii taqarshuu shaniin bitan jechuudha. Namni hundi bitachuu danda'u jechuudha bar. Akkanatti figatin buusin dooktar. Okey qofxanna kaalka iska macarshaa qofxanna maal ta'a ta'uu qaba malee. Dhiirti dubartii fudhattu bar haayilaanduma bishaanii godhe kan hundi bitachuu danda'u. Qofxanni biyya Chaayinaa gandaa lubbuu asiif turuuree ari'ee miti. Qofxan itti jedhee bar. Kanarra qofxaniin garam jira. Geexeen dhufte callisa. Ay maal gootaa dhufaateettiin ergee tuusin achi koomentii dubbistee nama arrabsitu kun asiin seente malee. Tami geexeen dammoo. Tanii bar. Uffannisaa jirti qo'a. Geexee. Ol maaliif haali jedhee jettanii baay'ee waliin dachaanaayee. Nagaa jirtu maali biyya koo maali maal nama seessiftaanii dhugaa waaqayyo warra foolorsii gurguddaa kana malee. Maakii akkam jirtu? Nagaa akkam fayyaa? Nagaadha dhugaa. Iyyaan dhugaa mana kee yeroo baay'ee sitti ergadhaate garuu nama seessiftu dhugaa. Yaa nagaa qabdaami? Nagaadha waaqa akkam jirtu? Kunyaan yoo muratte durumaan muratte maa muratte? Na muradde rabbi. Sirraa biree. Guddateeti? Waaqa. Natti guddate garuu xiqqoo ollaa jira ajajadhee guddaa naaf fidan. Xiqqaa godhadhu xiqqishoo isii godhadhu ayyee. Akkasiin godhaa nagaadha kam? Namaan waltuun teessa booksiin sidhaa ammoo. Akka? Jechuun booksa kanatti duraan. Ara namaan booksiin jedha nama waliin lolu dhugaa. Sabaanyaadha warra kiyya keessa. Booksiillee yaalteen beektu jechuudha. Takka yaaleen beeku rabbi. Naangalle garuu booskiin. Naangalle booksiini. Jechuun fuulli kan kee dubare as bira jechuun uumama keeti moo booksiin sidhaanii? Dhugaa uumama kiyya kun. Okay. Akkas taa'ame.